Ammatta akka waan amma harkaa qabnu roobni hin jiru biyya oolaa waan nyaannu hin dhabne kan namni waan nyaatu ka amma irra kee deemne amma akka oliiga xoofne gabaa hin qabnu. Fi daawwattoonni Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii akkam naga jirtanii fayyaa keessan jechaa nageenyi keenya akkaan onnarraa maddee bakkuma isin jirtanitti isin haa ga'uu jenna. Oduu keenya jalqabaatiin. Godina Baalee Aannaa Sawwennaa keessatti yeroo ammaa kana keessumaan sababa bonni dheerachuutiif jecha warii fi re'ootaa fi wariin akkuma argaa jirtan kanatti yeroo hedduu kan harkaa dhumaa jirus yoo ta'u namoonni achi keessa jiran sababa bonni dheerachuutiif jecha rakkoo hamaa fi saaxilamaa jirra jechaatiif kan dubbachaa jirantu ammaa kana dhagamaatii jira. Haaluma kanaan keessumaan iyyuu ilmaan Oromoo godina Baalee Aannaa Sawwennaa keessa jiran uummata Oromoo bal'aanis nu gargaaraa nu birmadhaa jechuun fi akkuma kanaan qaama mootummaa itti iyyannus hin qabnu yeroo ammaa kana rakkoo hamaa keessa jirra jedhanii akka dubbachaa jiran tu dhagamaatii jira. Akkuma shashaa keenya kanarratti argaa jirtan kanatti warii fi gaalota akkuma kanaatti re'oonni kan harkaa dhumaa jiranis yoo ta'u naannoo kanarratti namoonni naannoo kana jiraatan keessumaan iyyuu akkuma beekamu tikfattootaa fi yookiin immoo horsiisee bultoota waan ta'aniif sababa kanaaf bonni dheerachuurraa kan ka'e wariin guyyaa guyyaan nu harkaa dhumaa jira. Ummanni Oromoo idil addunyaa jiruu fi ummanni Oromoo biyyattii keessa jirus akka nu birmattaniif yookiin waan dandeettaniin nu bira dhaabbadhaa jechuu isaanitti dhagamaatii jira. Namoota kanneen keessaa guyyaa 29 oliif namni maatii kiyyarraa bahee hanga ammaatti maatii kiyyaa waliin agarre maatii kiyya keessaa namni 3 du'uu isaatti dhagahaatis jira kan jedhamutu dhagamaatii jira. Akkuma kanaan ilmaan Oromoo biyya keessa jirtanii fi biyya alaa jirtan naannoo Sawwennaa yookiin immoo godina Baalee Aannaa Sawwennaa kanaaf haa birbannu jechuunis asumaan dhaamsa keenya. Oduu keenya biraatiin waraanni adda bilisummaa Oromoo zoonii Oromiyaa jiddu galeessa keessatti yeroo ammaa kana keessumaan iyyuu akkuma argaa jirruu fi akkuma dhagahaa jirru kanatti waraanni adda bilisummaa Oromoo guutuun guututti to'annaa fi jala oolfatee akka jirutu dhagahamaa jira. Haaluma kanaan magaalaa Finfinnee akka marsanii ammaa kana waraanni adda bilisummaa Oromoo sagantaa qophii seenuuf akka xumuraa jiranii fi yookiin immoo waan barbaachisu hunda akka xumuraa jirantu dhagahamaa jira. Poolisiin magaalaa Finfinnee guyyaa har'aa eegalee uffata kan duraan irraa jijjiiratanii akka jirantu himamaa jira. Uffanni isaan jijjiiratan akkuma shashaa keenya kanarratti argitan irratti adii magariisaa fi yookiin immoo daalacha kan ta'u yeroo ammaa kana keessumaan iyyuu akeekkachiisa poolisii kana namni tokkollee uffatu akka hin qabne fi yookiin malkii akka uffata poolisaa kana namni tokkollee magaalaa Finfinnee keessatti akka uffatu hin qabne kan dubbachaa jirantu yookiin immoo kan beeksisa. Ummanni Oromoo walloo injifannoo gurguddaa torbee kana keessa kan galmeessaa jiruu fi akkuma kanaan keessumaan iyyuu magaalaa Walloo keessan Kamisee fi Dasee keessumaan iyyuu magaalotii Walloo hedduu akka bilisummaa argatanii yookiin immoo bilisummaa ofii akka gonfachaa jirantu himamaa jira. Waraanni adda bilisummaa Oromoo naannawa san jiruu fi akkuma kanaan loltoota TPLF wajjin ta'uun keessumaan iyyuu magaalotii Walloo hedduu keessatti keessumaan iyyuu lolli ta'amaa jiru akkuma beekamuun kan Abiyyi Ahmad immoo xayyaaraan irratti roobsaa jirus yoo ta'u haaluma kanaan keessaan waraanni adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii barbaachisu hunda fudhatee keessumaan iyyuu warroota PP fi humnoota naannoo Amaaraa guutuun guututti achi keessaa buqqisuu isaatti dhagahamaa jira. Qeerroo fi qarreen Walloo yeroo ammaa kanatti uummanni Oromoo bal'aan keessumaan iyyuu Oromiyaa keessa jira hundi yeroo ammaa kun yeroo dammaquu qabdan jechuun akeekkachiisa garaagaraa kennaatii jiran. Akkuma kanaan keessumaan iyyuu uummanni keenya kan Oromiyaa keessa jiru kana ol wanti teessanii ilaaltan hin jiru yeroo ammaa kana gabrummaa ofirraa buqqisuu fi waraana keessa wajjin taatanii waraana adda bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuu fi yookiin immoo naannoo keessan bilisoomsuu yeroo hin qabdan amma yeroonis tana jechuudhaan akka dhaamaa jirantu himamaa jira. Ameerikaan yeroo ammaa kanatti keessumaan iyyuu hontoonni Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kana booda dhaabbadhee ilaaluu hin danda'u tarkaanfii barbaachisu irratti fudhadhaa jechuun ibsitee jirti. Kana kan gabaase BBCdha. Lammiileen Oromoo biyya Saudi Arabiyaa keessa jiran yeroo ammaa kana rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu isaanii kan himataa jiranis yoo ta'u haaluma kanaan yeroo ammaa kanatti keessumaan rakkoon hamaan kan nurra gahaa jiru sababa uffata dhabuu fi yookiin immoo nyaata dhabuu irraa kan ka'e namoonni hedduun akka dararamaa jiranii fi yookiin immoo lubbuun isaanii borummoo har'a du'a jennee ka eegaa jirrutu jira jechuudhaan dubbatanii. Naan ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiraatan yeroo ammaa kana waraqaa eenyummaa fidaa jedhanii akka dararaa jirantu himama. Ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiraatan waraqaa eenyummaa sababa hin qabneef jecha
namoota qaban akka qabanitti yoo ta'u namoonni hin qabne immoo qabanii yeroo ammaa kana karaa waraanaatti geggeessaa akka jirantu dhagamaa jira. Ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jirtan yeroo ammaa kana kan durreetii olii fi yookiin immoo waan barbaachisu hunda of eeggannoo gurguddaa akka gootantu ammaa kana kan jechaa jiranis yoo ta'u qeerroo fi qarreen keenya keessumaan iyyuu waan barbaachisu hundaan of eeggannoo guddaa gochuu akka qabdan jechuun akeekkachiisaa jiraachuu isaaniitu himamaa jira. Haaluma kanaan keessumaan yeroo ammaa kana magaalaa Finfinnee keessatti jiraattonni magaalaa Finfinnee yookiin ilmaan Oromoo ta'anii yeroo ammaa kana shakkamanii kan jiraatanis yoo ta'u garee fi gooxii isaaniitiin waraqaa eenyummaa kan gaafachaa jiranii fi nama hin qabne immoo manatti kireessuu akka hin dandeenyeef yookiin algaallee akka buluu hin dandeenye kan gochaa jirus yoo ta'u diktaatara Abiy Ahmad namoota ammoo karaa irratti arganii fi yookiin poolisiin qaban ammaa kana karaa waraanaatti geggeessaa jiraachuu isaatu himamaa jira. Haaluma kanaan ilmaan Oromoo kallattii barbaachisu hundaan keessumaan iyyuu karaa danda'u hundaan Abiy Ahmad karaa rasaasaan fixee kan yeroo ammaa kana karaa rasaasaatti oofaa kan jirus yoo ta'u kan mana isaa jiraatuu fi yookiin kan akka nama tokkotti magaalaa Finfinnee keessa jiraatu ammaa kana guuree karaa waraanaatti geggeessaa jiraachuu isaatu dhagamaa jira. Akkuma kanaan jiraattonni ilmaan Oromoo yeroo ammaa kana buqqaanii kan naannoo Boolee Bulbulaa keessa jiraatan yeroo ammaa kana abbaa warraa 141 ol kan ta'anis yoo ta'u rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu isaaniitu himama. Rakkoo hamaaf yeroo ammaa kana kan saaxilamaa jiranii fi yookiin immoo akkuma kana dura isin ibsaa turretti ummanni keenya naannoo san jira yeroo ammaa kana dararaa hamaa fi yookiin immoo rakkoo hamaaf kan saaxilamaa jiran yeroo kana keessatti keessumaan iyyuu magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti lafa dhabuu fi yookiin immoo mana dhabuu irraa kan ka'e manni irratti ciccitee mana sharaa keessa kan jiraatanis yoo ta'u garuu faallaa kana warroonni Oromiyaa keessatti keessumaan iyyuu biyyoota biraatii baqatanii yookiin immoo akka sablammummaa lammaffaatti kan argaman yoo ta'u yeroo ammaa kana isaaniif immoo Finfinneen abbaa viillaa taatee ilmaan Oromootiif immoo abbaa sharaa taatee kan mul'achaa jirus yoo ta'u abbaa darbii 15 fi abbaa darbii 30 taatee saboota biraatiif kan argamtu garuu saboota Oromootiif yeroo ammaa kana aadaa rakkoo taatee Finfinnee uummata Oromoo kan ofirraa dhiibaa jirtus yoo ta'u sababa kanaaf ammoo ummanni Oromoo magaalaa san jirtanii fi yookiin ammoo naannawaa san jirtan uummata kanaaf akka birmattan yookiin sabatu sabaaf dhiiga jechuudhaan kan dubbatanis yoo ta'u ummanni Oromoo naannawaa san jirtan uummata kanaaf yookiin ammoo yeroo ammaa kana beelaan kan dararamaa jiranii fi yookiin ammaa kana manni isaanii kan irraa ciccitee akkuma argaa jirtan kanatti ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti mana dhabuu fi rakkoo hamaaf akka saaxilamaa jiran yeroo fi yeroo keessatti Oromiyaa miidiyaan teekinooloojiin gabaasaa turuu isaas ni yaadatama. Haa ta'u ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiranii fi naannawaa san jiran namoota kanniiniif yookiin uummata kanniiniif keessumaan iyyuu akka